Welcome back jecha hordoftoota kabajamtoota chaanalii keenya video haaraa walitti deebineerra. Namoonni maatii taatan chaanalii keenya subscribe, like gochuu, share gochuu hin dagatinaa jecha. Chaanalii keenya irra erga seentan chaanaliin waliif teknoolojii info mallattoo armaa kan qabuu fi chaanalicha irra gaafa seentan viidiyoowwan bifa kanaan qophaa'an playlistii adda addaa jalatti kan gurmaa'an kan keessaa qabu ta'uusaa adda baastanii sana booda chaanalii keenya hordofuun dagatinaa jecha. Zeen chaanalii keenya erga seentaniin booda chaanalii keenya irratti viidiyoowwan gadhiifaman hedduusaa bifa kanaan babal'istanii playlistii irratti viidiyoowwan gurmaa'an hedduusaa laaluu kan dandeessan ta'uusaa asumaan kan isin beeksifnu ta'a jechuudha. So viidiyoowwan chaanalii keenya irratti jiran chaanaliin keenya waliif teknoolojii info kan jedhamu ta'uusaatii fi tokkoon viidiyoon chaanalii keenya irratti gadhiifame hedduunsaa bifa kanaan tiitooriiwwan barnoota adda addaa waa'ee teknoolojiitiin wal qabatu playlistii adda addaa jalatti kan gurmaa'e bifa kanaan isinii qindaa'ee jira waan ta'eef hordofuun dagatinaa jecha. Amma kallattimaan gara barnoota keenya irratti kan deemnu ta'a jechuudha. So kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya viidiyoon har'a ilaallu leekcharii keenya kanarraa kana keessatti Microsoft Word paartii adda addaatiin qoonnee paartii 1 irraa jalqabee hanga paartii 5tti deemnee jirra. Paartii 4 xumurree paartii 5 irratti dhaabne. So namoonni jalqabarraa Microsoft Word wal qabatee practically wantoota hojjetamu viidiyoo adda addaa ilaalin jalqabarraa paartii 1 irraa jalqabee ilaaluu qabdanii jechuudha. Namni tokko ga'umsaa fi dandeettii Microsoft Word irratti qabu haala barbaadamaa ta'een gabbifachuudhaaf tokkoon viidiyoo kana step by step jalqabarraa hordofuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf paartii 1 jalatti Microsoft Word Platform Explanation kan jedhu ilaallee jirra. Tokkoon riibanoota as jalatti ergamanii tokkoon kan laalleedha. Paartii 2 jalatti font format style in taabii kana jalatti fiichariiwwan argaman tokkoon laaluudhaaf paartii 2 jalatti maal laallee isaan kanniin asirratti mul'ataa jiru kana type of font size, italic, bold, underline, strikes throughout, subscribe, superscript, text effect and typography, text highlight color, font color isaan kanniin laallee jirra. Dabalataan paartii 3 jalatti paragraph format kan jedhu jalatti namoonni viidiyoo kana hin ilaalin deebitanii paartii 2, paartii 3, paartii 4 deebitanii ilaaluu akka qabdan jecha. Har'a kallattimaan gara viidiyoo marsaa 5ffaatti kan deemnu ta'a jechuudha. So tiitooriin keenya kanarraa paartii 5 fi formatting style kan jedhu ta'a. So formatting style kana jalatti maal laalla waan jedhu sanatti kan deemnu ta'a jechuudha. So paartii kana jalatti wantoota asirratti jiran kana kan laallu ta'a. Home taabii jalatti fiicharii adda addaatu jira. Fiicharii sanniin keessaa eessarratti dhaabne foonti kan jedhu kana fiichariiwwan as jala jiru hunda isaa laallee jirra. Paragraaf kan jedhu kana fiichariiwwan as jala jiran hundumaayyuu laallee jirra. Home taabii jalatti eenyutu nuufaa style kan jedhu kanatu nuufaa jechuudha. So isa kana jalatti wantoota argaman document style, find, replace and select isaan jedhan kanniin tokkoon kaasnee faayidaa isaanii kan laallu ta'a. So kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo keenya kanarraa keessatti qabxiiwwan asirratti ilaalaa jirru kana kan laallu ta'a. Kanaaf paartii 5ffaa kana jalatti style kan jedhu kana fiicharoota as jalatti argaman taab fiicharii kana jalatti taabii kana jalatti kan argamu fiicharii adda addaatu jira. Tokkoon fiicharii kana style iddoo jedhu kana jala irratti maal jalaa qaba, faayidaan isaa maali waan jedhu sana isa kanarraa haa jalqabnu. Document style kan jedhu kana. So kanaaf faayila wahii Microsoft Word irratti insert haa goonu yookaan ani akkasii faayila baneetu jira. Faayila kanarratti kan hojjennu ta'a jechuudha. So kanaaf inni jalqaba document style kan jedhu kana laalla. Dokumentiin kun
asirratti akka ilaalaa jirtan kana isa kana hojjechuudhaaf dookumentii istaayilii kana hojjechuudhaaf dookumentii asirratti kireettee jira. Dookumentii kana laallaa jechuudha istaayilii isaa. So dookumentiin kun asirratti akkuma ilaaltan barreeffama wayii galchinee jirra. Identifying network segments for proposal network requirement ka jedhu jira. So isa kana istaayilii adda addaatiin formaat gochuudhaaf istaayilii isaa as keessaa fillaa jechuudha. So sana filuudhaaf fakkeenyaaf ammas iddoo kanarratti kilik goone istaayiliiwwan asiin jiran kana normaal irraa jalqabee haga headingi 1, headingi 2, headingi 3 jedhee kan deemu kan hundumaayyuu iddoo kanarratti barreeffama kanarratti appilaayi gochuudhaaf bakki nuti filanne kun murteessaadha. Fakkeenyaaf asirratti kilik goone karsarii keenya asirra yoo finne barreeffama tokkicha jalqabaa kana qofa jijjiiraa deema istaayilii adda addaati. Zeen barreeffama kana guutuu maal goona? Barreeffama kana guutuu selekti goone erga barreeffamni bifa kanaan selekti ta'een booda asii filanna jechuudha. Isa kana gaafa dhufnee filannu istaayila barreeffama kana bifa kanaan nu jijjiiraa deema jechuudha. Zeen bifa kanaan jijjiiraa deema. Haala kanaan tokko tokkoon ka barbaanne sana filannee kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kanarra yoo goone istaayilli isaa bifa isinitti mul'atu kanaani fonti saayizii, kalarii haala adda addaa viidiyoo paartiiwwan duraa keessatti ilaallee akkaataa asitti ilaalaa turre sanii sirreessuu ni danda'ama. Garuu ammatti garuu nuti kan ilaalaa jirru istaayilii barreeffamaa karaa kamiin sirreessuu dandeenya isa jedhu sana. So qubeewwan isinitti mul'ataa jiru kun asirratti istaayila jiran kanneen keessaa ka barbaanne filannee bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. So kana filachuudhaaf fakkeenyaaf kanarra kaa'uudhaaf yookaan ammoo headingituu kanarra kaa'uudhaaf kanneen keessaa fakkeenyaaf inni kun mata dureedha. Mata dureen kun asii headingituu kana yoo ka filannu taate isa kanaaf yookaan as dhufnee headingii kana yoo filanne qubeewwan asiin gara jalaa jiran paaraagiraafii gara jalaa jiran kanaaf ammoo istaayila wal fakkaatu filachuu dandeenya jechuudha. Istaayila wal fakkaatu filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti paaraagiraafii kana jalqabarra kan jiru isa kana fakkeenyaaf headingii waanii filanneerra isatti aanu kanaaf ammoo selekti goonee bifa kanaan headingii 3 gochuu dandeenya yookaan ammoo bifa kana yoo goone deebi'ee maal ta'ee jira barreeffama reefu sanirraa kan gadi fagaate itti ol maxxanee taa'ee jira jechuudha. So inni kun kanneen keessaa ka barbaaddan istaayilii barbaaddan irratti bifa kanaan karsarii irra oofuudhaan ka barbaaddan irratti filattanii maal gochuun ni danda'ama, sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Formaatiingii isaa akkaataa barbaadamaa ta'een sirreessuun ni danda'ama. Inni biraa kan laallu asiin gubbaa kanarratti istaayilota jiran kanarratti dabalataan find, replace fi select ka jedhu jira. Find, replace and select ka jedhu jira. Fakkeenyaaf asii barreeffamni kun find ka jedhu kana filannee erga filannee bifa kanaan bal'isnee barreeffama kana keessaa inni itti aanu fakkeenyaaf find ka jedhu kana jira. Zeen barreeffama kana keessaa find ka jedhu kana asiin garanaan filannee sana booda asitti nu dhufeera. Asitti isinitti kan mul'ataa jiru fakkeenyaaf barreeffamni kun paaraagiraafii adda addaa of keessaa qaba. As keessaa jecha barbaanne sana barreessinee barbaadu. Fakkeenyaaf dookumentiin nuti amma kireet goone kun fuula 100 qaboo ta'e yookaan ammoo fuula 500 qabaa ta'u haga barbaadeeyyuu haa ta'u sana keessaa jecha tokkicha as keessa jiraachuusaa sirnaan kan beeku wahii barreessinee barbaadee akka nu baasu gochuun ni danda'ama jechuudha. So dhufnee bakka kanatti asitti dhufnee fakkeenyaaf koomaan ka jedhu kun hin jira. Jecha kana dhufnee asitti haa barreessinu. Zeen koomaan jennee gaafa nu barreessinu akkuma isinitti mul'ataa jiru kana kun asirratti naa baasee jira jechuudha. Kun jechi kun as jiraachuusaa kallattiidhaan natti akeekee selekti naa godheera halluu addaa naa dibee jira. Fakkeenyaaf jechi biraa as keessa ka jiru ammallee asumatti koomaan ka jedhu asillee jiraachuusaa natti agarsiisaa jira jechuudha. Asittillee koomaa ka jedhu jiraachuusaa koomaan ka jedhu agarsiisaa jira. Kun asittillee agarsiiseera koomaan ta'e bakka meeqatti toora bakka 3tti. Akkuma sana jechi biraa fakkeenyaaf segmenti ka jedhu kun hin jira. Segmentis dhufnee isa naa barbaade osoo hin jedheeni jechicha san maal godhaa naa baasaa jechuudha. Segmentis zeen segmentis ka jedhu sana gaafa asitti barreessu akkuma isinitti mul'ataa jiru kana kun jecha
segmentii jedhu barreeffama kana guutuu keessaa bifa isinitti mul'ataa jiru kanaan select godhee naa baasee jira jechuudha. Kun bakka adda addaatti segmentii kan jedhu asirraa jalqabee paaragraafii kana keessatti bakka inni jiru hundatti naa baasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf peejiin barbaannuuti amma maaliin find gochaa jirra, find by tekstiin find gochaa jirra, nambariin osoo find goone bakka kanatti fakkeenyaaf osoo peejiidhaan barbaanne peeji 2 irra ka jiru peeji 2 osoo hin jedheeni asitti kallattiin eessa bira na fidaa kun akkasinitti mul'ataa jiru kana peeji 2 bira na fidaa jechuudha. So isa kanaan maal jennaan find jennee ibsuu kan dandeenyu. Inni biraa result ka jedhu jira, result ka jedhu barbaaduudhaaf ni dandeenya. Dabalataan replace ka jedhu jira, sanallee barbaaduudhaaf asii replace ka jedhu kana kilik goone daanee ka jiru eenyu jira, replace ka jedhu jira. Asii replace ka jedhu kana barbaaduudhaaf barreeffama kana bira dhufnee eenyu akka replace goonu barbaanna. Fakkeenyaaf segment ka jedhu hin jira, reefu akkasinitti mul'ataa ture select ka gochaa turre. So jecha segment jedhu sana barreessinee segmentis ka jedhu sana erga barreessineen booda eenyuun bakka buufna. Segment ka jedhu sana network ka jedhuun fakkeenyaaf bakka buufna. Network jecha segment jedhu sana network ka jedhuun bakka buusuu barbaanne asii hin barreessina. Garuu sana dura isa asitti barreessine kana dhiisne yookaan osoo hin barreessine dura yookaan barreessine find jennaan. Then find gaafa jenneen akkuma isinitti mul'ataa jiru kana kunoo jechicha nu baasee jira jechuudha. Segment ka jedhu asii akka isinitti mul'atuuf expand goonee ilaaluun ni danda'ama. Kana expand goonee then segment ka jedhu kana bifa kanaan select godhee naa baasee jira. So segment ka jedhu kan inni select naa godhe kana eenyuun bakka buusuu barbaada, kan bakka buusuu barbaaduun sana baasaa jechuudha. Segment kan jedhu kan bakka buusuu barbaaduun sana eeganii naa baasee asii replace jedhaan. Then replace ergan jedheen kan replace godhe sana as keessatti naa baasaa jechuudha. So inni kun jecha jiru tokko barreessinee erga jecha sana barreessineen booda qubee barbaannu sanaan bakka buusuu jechuudha. Sanaan maal jennaani replace jenneeni kan waamnu ta'a. Inni biraa select ka jedhu jira, isa kanas bifuma sanaan kan laallu ta'a jechuudha. Asitti select kan jedhu kana bifuma sanaan asii kan erga filanneen booda select jennaani eenyu select goona. Barreeffama kana guutuu select gochuu barbaanne bifa kanaan select nu godheera jechuudha. Asii shortcutiidhaan keyboardii fi keyboardii keenyarraa control A yeroo takka gadi qabnee select gochuu dandeenya. Sana caalaa garuu barreeffama hedduu edit goonuu kana karaa kanaan select goonee sirreessuu kan dandeenyu ta'uusaa beekuun gaariidha jechuudha. So toopikii keenya kanarraa keessatti style kan jedhu kana jalatti maal laallee tokkoffaa barreeffama asitti barreeffamee jiru kana style kamiin akka formaat goonu barreeffamicha guutuu select erga gooneen booda dhufnee asii style barbaannu sana karaa barbaannutti formaat goonee sirreessuu. Lammaffaa barreeffama kana guutuu keessaa qubee tokkicha qofa select gochuu yookaan ammoo jecha tokkicha qofa find gochuu barbaanne find gochuu akka dandeenyu, replace gochuu barbaanne replace gochuu akka dandeenyu, select gochuu barbaanne ammoo guutuusaa select gochuu akka dandeenyu beekuun gaariidha. Dabalataan akka tiippiitti wanti ilaallu wantoota asirratti hojjennu kana keyboardii keenyarraa shortcutii karaa shortcutiitiin fayyadamuu kan dandeenyuu fi faayidaan wantoota kanniini fakkeenyaaf wanti nuti hojjechaa jirru osoo riisarchii taate riisarchiin kun fuula 100 osoo qabaate fuula 200 osoo qabaate tokkoon fuula 200 sana keessatti qubee jecha dogoggoramee barreeffame tokko barbaannee adda baasuudhaaf sarara tokkoon dubbisuu qabna. Sarara tokko sanaan dubbisuu caalaa find jenneeni jecha dogoggora uume sana erga find goone asitti barreessine karaa salphaatiin akkuma kareefuu sana asii amma yeroo qubee S-tu akkuma isinitti mul'ataa jiru kana maal godhee jira, qubee S barreeffama kana keessa yeroo hunduma isaa bifa kanaan maal godheera baasee jira jechuudha. Inni kun karaa salphaa namni tokko dandeettii fi ogummaa iskiilii waa edit gochuu qabu ittiin gabbifatu keessaa isa tokko jechuudha. Namni tokko barreeffama fuula baay'ee qabu qubee silaa P jechuu qabu dogoggoree S-dhaan barreesse
barreeffamni sun fuula guutuu kan qabate yoo ta'e tokkoon qubee sana deemee edit godhee barbaaduudhaaf rakkoo ta'a waan ta'eef karaa salphaa ta'een akkuma amma ilaalle kanatti find godhee erga qubee sana argateen booda qubee sana deebisee maal gochuu danda'a? Replace gochuu danda'a jechuudha. Karaa amma ilaalle kanaan maal gochuu danda'a? Replace s jedheeni asittillee s sana eenyuun replace gochuu barbaada? p dhaan replace gochuu barbaada yoo ta'e find jedheeni kunoo s find godheera. Replace yoo jedheen s-cha replace godhee argama jechuudha. So inni kun gabaabatti toopikii irraa kan laalle part 5 Microsoft Word practical exercise about tab features. Taabii jalatti featureewwan jiran tokkoon eessarraa kaasne font irraa kaasne paragraph style kanneen laallee kan xumure ta'uu isaati. Paartii itti aanu Microsoft Word practice insert irraa jalqabne akkuma kana paartishinii adda addaatti paartii 1 paartii 2 dhaan qoonnee kana hundumaa tokkoon taabota kanneen jalatti wantoota jiran insertii jalatti maaltu jira tokkoon isaanii kun maal hojjetanii design ka jedhu jala maaltu jira tokkoon maal hojjetanii layout jala maaltu jira tokkoon faayidaan isaanii maali akkamitti irratti hojjechuu dandeenya reference jala maaltu jira kan hundumaa tokkoon kan laallu ta'uu isaa beektanii viidiyoowwan isin dura taranii fi kan irratti dabalataan gadhiifaman akka hordoftan jecha viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.